reefki kabajaa qaba amma fakkeenyaaf jeneraal Saaree yoo ilaalte Saaree mokonnon Finfinneetti ajjeefame si galte garuu kabajni geesse kabajaa godhameefiti guyyaan kan namee darashite guyyaan qabamee ministeeronni irratti argamanii bulchitoonni naannoo irratti argamanii artistoonni irratti argamanii namni hundi irratti argamee kabajaan gaggeeffame arra reefki Hacaaluu bulchaa naannoo Oromiyaa naannoo illee miti biyya silaa Shimallis illee irratti hin argamne reefka isaa irratti argamu Finfinneetti reefka isaa arguudhaaf hin hayyamne jarri kun si galte kitaaba tokko jira gurbaan tokko maqaa isaa Madiin Siraajjaanii bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kitaaba katabe kitaabni isaa maal jaa yetexallafa tigil jaa hijack revolution jaa yetexallafa tigil jaa amata dabare barreesse jechuudha gurbaan kun fuula 909 gubbatti maal jee barreesse namni kitaaba san arku asirratti iskiriinatti illee isin garsiifna ragaa qabatamaa Dr. Abiy Hacaaluu ajjeesuudhaaf ibsuuf hin deema kitaaba kana gubbatti maal jee ibse Hacaaluun masaraa mootummaatti yaamameeti darbii godhe Dr. Abiy gaafii deebisaa godhee deeqaa 10 gaafii deebisaa deeqaa 10 geessu keessatti waliin haasawetti amata 10 as deemu kana tarmii lamaaf anaatu biyya tana bulchaa asirratti dura dhaabbannaa agarsiifte daqiiqaa takkaaf siin obsinuu jee barreesse namni laaluu danda'a namni waarniingii loonii fi waan kana godhu baatte amata 10 as deemu nuutu bulchaa kana keessa sosoosisa dura dhaabbatte si jeefa daqiiqaa takkaaf siin obsinuu jee barreesse amata dabare waan ajaa'ibaa arraa Hacaaluun gabbee OMN irratti Dr. Abiy balleesse Oromoo irratti shira hojjete miilik yakkamaadha hattuudha farda Oromoo hatee harreen dhufee jee dubbate mucaan kun bakka sanii walitti deemti diinni Oromoo kalees arraas boruus nafxanyaadha jee tun dhukkubii mataa Dr. Abiyyiif si galte soo obsuuf hin dandeenye jechuudha sababa sanatti Hacaaluu nyaate jechuudha diinni Abiyyiin nyaate nama biraatii miti immoo nyaachuu qofatti hin dhaabbanne qaroo Oromoo warreen akka Jawaar warreen akka Baqqalee Garbaa warreen akka Abdii Raggaasaa warreen akka Hamzaa Booranaa si galte namoota kana hidhatti darbe galgaluma tokkotti beeku mudannoon isaarraa ajjeesanii galgala san ganama uummata kana fuudhanii hidha guuran kun Oromoo maal fiddiidha waan tokko waan garaa nama murachiisen si himan dhaloota Oromoo rawaan hin eegin kan hin arge Adaanach Abeebee gabbaatee maal jette olaantummaa seeraa kabachiifnaa maal jetteeti raga qabaa oofte gaazexeetiin maal jetteen maaliif Tigraay leexanii hin qabne jetteen Geetaachoo Asaffaa kabajaa uummata Tigraayiif dhiifneetti duuba kabajaa isaan uummata Oromootiif qaban hayyoota Oromoo akka Jawaar Mohaammed akka Baqqalee Garbaa akka Hamzaa Booranaa akka Abdii Raggaasaa hayyoota 100 lakkaa'u fuudhanii hidhan Oromoof kabajaan qaban jechuudha. Sana si deebisu? Naa deebisime. Dhugaadha namni humna hin qabne namni qawwee hin qabne kabajaan qabu. Oromoon heddummina sii kana laayyoo ilaalaniiti ilmaan Tigreedhaa duraan boolla qotatanii bikka seenaniis tolfatanii humna isaanii san sodaatan malee hawaasa Tigreetii miti. Hawaasa Tigraay miti. Humna isaanii qawwee isaanii sodaatan. Manguddummaatti ergaan turre amma duraas. Saniifuu uummanni keenya dhugatti addunyaa tanarratti qawwees hiikkatee akkuma inni jeetti hiikkatanii filannoodhaan biyya teenya tanarratti mirga keenyaan gartee suutatti osoonii fi biyya tana hin ceene filannoodhaan deemna jedhaniiti ilmanni Oromoo dagame. Abiyyiin ilmaan Oromoo illee attaallale. Qawwee irraa hiike. Saniifuu arra haqa qaban Oromoo tana tuffatanii isin ilmaan Tigraay faarsanii Oromoo gad qabanii kana godhuun qawweessan sodaataniiti malee kabajaa ilmaan Tigraay fi miti. Ilmaan Oromoo qawween qaban saniifi hiikkaan tan ifa jechuudha. Gadi fageenyaan amma bakka kanatti wayin qaba. Duubii qabee tana mee aadaa wajjin jiru jira. Qabee tanarratti. Hidhata aadaa wajjin hidhannoo qabaachuun tun. Aadaa Oromoo keessa immoo aadaa Oromoo keessa ilmi dhiiraa qaccallotti ilmi dhiiraa gizee gabbaa'u ulee mancaa kana qabatu malee gadi hin bahu aadaa Oromoo keessatti sirna gadaatii fi sirna raabaadorii keessatti ilmi dhiiraa gizee gabbaa'u ulee mancaa waan wanni tokko billoo waan wanni tokko guutti dhufte maaliif aadaa teenya keessatti bineensa firaatti dhorkita aadaa teenya keessatti yoo gabbaate diinaa si wanni godha nama dhawuufi miti protect jechuu defense self defense duraan qophaa'ee aadaa irraa qabdi Oromoon. Asirra gaafiin sii qaba Jamaaloo. Fudhadhu digaa. Akkaatti nama seenaa qorataa seenaa tokkotti. Minilik gaafa dhufee durii Itoophiyaa ijaaruudhaaf amata 130 ture Itoophiyaan hin turre. Mootummaa Abisiiniyaatu dhufee Oromiyaa cabsu jire. Aanool irratti Azuula irratti wanni akkasitti Oromoota fixee fi asfidee ammaas calee calanqoo irratti booda'aanse Harargee lixaa irratti illee Onaytuu irratti illee mucaa muceefaa wajjin qabsoo cimaa godhe.
So kana hunda yeroo isaan qolatan mancaadhaan qolatan. Arra mancaa irratti heera baaseeti kan qabanne godhe. Wanta na kamiin ilaaltame kamiin. Mancaa jechuun hacaaluun ibsee jira dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya. Harargeen mancaa qarraan hacaaluun jedhe. Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda qopheesse jechuun harargeen mancaa qarraan tuulamni farda qopheesse harargeen mancaa qarraan sikkoo mandoon eeboo fi gaachana qopheesse harargeen mancaa qarraan eeboodhaan loluu murteesse amma gaa asirratti si deebi'a. Harargeen mancaa qarraan mancaan kun maal jechuu kan firraa dhoytuun qawwee fi madaafaas kan firraa dhoytuun jechuu qawwee Oromoo tan duri madaafaa fi qawweedhaan kan isaan deeman mancaan lolaa turan eeboodhaan lolaa turan saniif arra seeratti baafatanii qabachuun dorkaadha. Dhugaa wanni seeratti baasaniif heeraa fi seera wanni mancaatti baasaniif Oromoon qawween barbaaddu yooni fi namni tokko qawween itti dhufees firraa dhorkiteeti akkuma aadaa teenyetti dur namni mancaan malee gadi hin bahu itti dalagata mancaa bishingaan murata wayii murata yoo gaachee wanni takka itti dhuftees firraa dhorkaan mancaan kun qawwee tana halaakaa jechuu fi heeraa fi seera irratti baafatan. Saniifuu isaan maaliif uummanni Oromoo kun akka harka qullaa deemu akkuma akka bofaa cafeeyu bofni mancaa qaba. Bofni miila qaba. Mancaa kee ofirraa fuunaan miila hin qabdu harka hin qabdu qawwee fi uleenis mancaa saniis cafaqan. Saniif